lama sadi yoo fuutani eenyu sin gaafate ani immoo dinqiin hojjedha baran dhiira sagalitti neeruma takkum na argite sagalitti ana akka ta'eetii tana kan fuudhu hin jiru ila hoo barbaadde immoo hoo barbaadde na beetta miti irgoo na beetta har'aa miti ila hoo barbaachisaa ta'e takkaaree takka fuudhuudhaan durba duudaa shan durba inni durkaa durbummaan eessa jira barana ilma kun eessa jira geefti durbummaan eessa jira jette iddoo qaban immoo beenna bakka ishiin jirtu watuma jiraatees immoo ammati sangaa duriin eenyu qoteera ammasitu durbummaa mana duubni marguu abbaan ufin arguu en ammasitu durba anaanu afaan hin dubbadhuun gaafii yoinsi gaafadha badhaadhaan dhadhaadhaan badhaadhee naaf jedhime Este gaaficharra naa deebii. Badhaadhaan dhadhaadhaan badhaadha. Ba'aan a'aa'aan ba'aa'e. Akkasii miti. Mucayyeen keemi. Badhaadhaan dhadhaadhaan badhaadhe. Ba'aan a'aa'aan ba'aa'e. Free wifi. Nanti cemeng jadi. Free. Milisha. Duba Kenya. Milisha duba Kenya. Tak sudah kena. Ini tuh murah. Pandai tuh sudah kena. Anak tuh sudah. Terus kita mau dengar tuh murah. Anak tuh mau dengar. Hello Baridiyye. Hello, maalif bilbilte boo? Nakaasi warachuufin bilbilee bar. Maallaqa doolaara ni qabda? Hay, doolaara yoon qabaadde malee nan heerumtu? Eega. Akkas taanaa wayyaan heerumi. Hello Baridiyye. Hello, maalif bilbilte boo? Nakaasi warachuufin bilbilee bar. Maallaqa doolaara ni qabda? Hay, doolaara yoon qabaadde malee nan heerumtu? Eega. Akkas taanaa wayyaan heerumi. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya amma galgala keessaa sa'aatiin lama seeraa oduu waliin ani yeroof hin beekamu. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti shaamarran hiriira nagaa bahanii jiru. Mata dureen hiriirichaas nuti shaamarran biyya keessaa jaarsa argachaa hin jirru yookiin heerumaan jirru biyya keenya irratti jaarsa malee dulloomaa jirra jedhanii jiru. Dargaggeeyyiin biyya keessaa shaamarran araba jirtu janajjanuudhaan fuudhaa jira. Nuyi warra shaamarran biyya keessaa quba hin jiru nu gaafatachaas hin jiru. Akkuma nuti biyya keessa jirruyyuu quba hin qabanii jechuudhaan beeksisanii jiru. Kanaaf miidiyaaleen akka feesbuukii, iimoo, teelegiraamii, waatsaappii fi kanneen biroos nuuf haa cufamanii. Nuti yoos biyya keenya irratti heerumna, yoos biyya keenya irratti jaarsa arganna, yoos biyya keenya irratti kabaja. Booti amma hangafoota udum. Guyyoottan sadan darbanitti haali qilleensa Oromiyaa yoo ilaalle qilleensa Oromiyaatti naannoon tulluu diimtuu rooba xiqqoo gahaa ta'e yoo argatu handhuurri Oromiyaa Finfinneen rooba malee ooltee jirti. Haaluma kanaan gassi guudhaan laga xaafoo laga daadhii rooba cimaa argate. Oromiyaan halalistu.
garbummaadha. Wallaaluun bar garbummaadha.